السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو خبجمتو تابدا وتوتا خينيا كم جرتن نغا قبدني جرى الحمد لله نوتيس جتا أرانتا نغا ديميني رفني جرى خونو غا أكما أرغتن غنا مخانيو فيديو خينيا كأولميا كان غويا جمتاتي أكما تايتلي فيديو راتي أرغتانيتي خونو غنا مغيزي خاوغا روبا تجرى روبا نمتي تولو تاكو روبا تيتو خابا خكا في مالين قمني سن روبو جرغا الحمد لله خنو قوقساكم اجيسن كنا akana ga kuno daawwato ta keenya alhamdulillah roobni nu roobu jira akkuma reefu jee arraga erga ji'ootaatiin yookaan immoo erga eega baatii torba or 8 boodaati deebine gaa mee akka isin taqabbaltan isin laalla garuu ammoo youtube ni gaa beekamaadha yoo ati consistency qabaanne wali dhaabdee yoo video gadi lakkifne video kee kana nama birallee dilasiif hin geessisu garuu inshallah amma wali deebine jira video isiniif waraabeetiin video olmaya isinii gadhiisa gaa inshallah akkasii kunoo mana kanaas giseen dhufu manne kunilleen qushaasha akkasittiin qabu harameetuma niyaan xiqqoo keessa tabatte kaleessa akkana jira eegas gaa gara hojii teenyaa seennaa jechuudha inshallah alawaadaanis kunoo dinicha faxaraaf irra kaayennee turre akkanatti gaa dinichaanis nu bilchaa jira akkasii daawwattoota keenya gaa eega baatii torba boodaati eega deebine chaanaala kanammoo yaada garagaraatiin yaadee jira inshallah olmayuma kanarratti tahee callisnee wooma itti oolle haasawurra akkanattiin godhee akkasiin tahee je'ee haasawurra waan barsiisoo takka waan nama barsiisu takka seenaa garagaraa ilmi namaa gaa mudannoo garagaraati arga addunyaa irratti gizee hanga addunyaa irra jiru true story kan tahe seenaa dhugaa seenaa namallee barsiisu saniin kana voice over isinii godha jalatti isiniif hidha inshallah yoo rabbiin walaafise akkas je'eetis yaadeetiin jira inshallah yoo rabbiin walaafise waan biraallee yoo rabbi jeega inshallah ni yaada rabbiin walaafisu jechaa gaa akkuma argitan faxara keenya gaa biddeena daqiiqaa kamana kanatti special ta'e yeroo hedduu video kiyya keessatti arguu dandeessanii kunoo akkuma argitan gaa ija qofa hedduu mi'aawaa akkaataatti godhullee garsiiseetiin jira video tiyyata duraanii keessa seentanii ilaaluu dandeessan daawwattoota keenya kunoo gaa akkanatti biddeena kana godhanne daabboo fi waan garagaraa biturra daqiiqaa mana jiraannaan daqiiqaa yookaan fiisoo giddumaa fi sukkaraa fi irshoo yookaan immoo kamiiraatti gootanii biddeena kana buufattanii nyaachuu dandeessan waan qabdanii wajjin dinnicha ammoo akkuma argitan dinnicha salaxaati dinnicha salaxaa gisee jennu waan biraata kan qabu timaatimumaa fi shunkurtaatti goone fi xuuxxoo akkasiin isiniin jaagaa yeroo duraatiif gaa guyyaa baatii meeqa booda deeboo hiyyaan salaam isiniin jiragaa amma gaagama mana keenya ka beekamu dhiyoota namaaliin arge seetanii viidiyoo irratti dubartiin umrii isii hanga jiraattu keessatti mana alawaadaa keessatti yoo xiqqaatte umrii isii amata 2 fi cinaa fixxii waan jootakkaan arke viidiyoo irratti osumaan laalu kanaaf gaa mana keenya yeroo dheertuu keessatti dabarsinu keessatti deebi'eetiin jira argaa jimmata akkumaan isiniin jee hobaateenya jirra eega faxara nyaannee booda gaanumaaf ni yaatu jira laaqana keenya godhutti seenne jechuu laaqanaan godhu jira ruuzaan irra kaayyachuu jira ruuza irra kaayyadheetiin gaagara mana haruu fi maalitti seena inshallah akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya wanni beekuu qabdan gaa waan chaanaalaa kana waan yuutuubaa kana callisneetuma waan hin taane gar lakkisuurra yoo xiqqaatte namni si dhaggeeffatu kun egaa or namni si laalu kun waan takka irraa barachuu qaba waan ati gadhiistu kanarratti saniifuu gaa inshallah akkuma reefu isiniin jee waan takka ni yaanna isinillee yaada qabdan gaa jalatti nu barreessaan isiniin jaa gamanumaanuu warroonni chaanaalli kun isinii haarawaa
subscribe godhaa. Maatii chaanaala kanaa tahaan isinin jaa subscribe godhuu qofa osoo hin taane notification beeliitu jira. Subscribe bakka jedhu san cinaa isa sanan xuyxanii ol bakka jetturra yoo keessan viidiyoon ani gallakkisu battalumatti isin bira gaha. Isinin jaagaa daawwattoota keenya warroonni immoo subscribe nu gootanii jirtan galatooma. Viidiyoo keenya galaaluun duratti laayikii yoo nu gootan hedduu nutti tolaan. Isinin jaa komentii immoo komentii yaada qabdan yoo nu barreessitan hedduu nutti tola daawwattoota keenya. Akkasiin isinin jaagaa kun akkuma argitan eegas booda gaagama hojii biraatti seeneetiin jira mana haroo fi kana kanatti. Dhiyoota nagaa mee gamanumaanuu seenaa gurbaa tokkootiin laalee yookaan immoo dubbisee jira jechuu barbaadeeti. Namichi sangaa nama mudannoo ajaa'ibaa osoo addunyaarra jiru isa mudatte nama ni jiraata namni kun je'ee namni akkamitti hafe akkamitti osoo hin du'in hafe je'ee nama ajaa'ibsiisu. Even amma yoo Google seentanii nama laakest ta'e addunyaa irratti laakest ta'e jettanii yookaan immoo the laakest person or the laakest man in the world jettanii yoo search gootan ta'e gurbaa tokkotu isinii baha. Waan ajaa'ibaati. Gurbaa maqaan isaa Firaanos Laak jedhamu tokko isinii baha. Seenaa isaa gizee dubbisu nin ajaa'ibsiifadhe. Maaliif jennaan mudannoo namni fakkeenyaaf mee yoo kaniin isinii himu ta'e asumaanootti seenee isin immoo asumaanoo viidiyoo waan hin ani hojjedhu lallaalaatuma waan isin ajaa'ibu gurbaan kuni mudannoo torba ta nama ajaa'ibsiistuu isa mudate addunyaa hanga jirutti jechuudha. Ammallee numa jiraan duune takkaffaa baaburri inni deemaanii jiru bishaan hara guddaa keessatti lixee inni osoo waa takka hin tahin bahe. Namni 14 battalumatti warri isaa wajji baabura san keessa jiru du'anii turan gaafas inni immoo waa takka hin taane taakka ja'a. Akkasumatti illee namichi kun nama xayyaaraa gubbaa qilleensi hulaan xayyaaraa waan ajaa'ibaa waan nama ajaa'ibsiisu. Hulaan xayyaaraa qilleensi banee qilleensi samiirra jiranii gad harkifatee isaa fi astanaagaazii fi namoota tokko gad harkifatee lafatti kufan jechuudha. Inni immoo ni beeytan xayyaaraan dachirraa hangam takka akka ol fagaatu yoo xiqqaate meetira 9 oli fageenyi inni gaafas irra jiru jedhamee kan haasawamuu yookaan immoo kan barraa'ee jiru achirraa kufee waa takka hin taane. Gurbaan kun akkamitti yoottan maal jettanii qamadii moo midhaan gizee tumanii akkanatti walirratti hin guuranii waan sanirratti kufe dhiifama maqaa isaatillee hin beeku achirratti kufee xiqqishollee miidhamni isarra gahullee walaakin hin duune. Gurbaan kun makiinaan isa dhoyite waa takka hin taane. Even karaa akka dhangaggoo kana akka naggadoo kana faarraa illee makiinaadhaan garagaleeti makiinaan gizee gama dachii gama lafaa tana boollaa tana gatti deemtu inni keessaa utaalee mukarratti faararra'ee waa takka hin tahine hogguu torba mudannoo ajaa'ibaa ta namni ilmi namaa hin hafuu je'ee yoo waan kana isa mudate hin hafu je'ee yaadu hedduutu isa mudate walaakin waan takka hin taane. Kanarraa wanni ani baradhe ani kaniin arke yookaan irraa baradhe waan kanarraa guyyaan kee gahu malee wallahi guyyaan kee gahu malee waan takka akka hin taane. Ilmi namaa even boombii huusitti darba yoo guyyaan kee gahe malee ati akka waa takka hin taane nagarsiise jechuudha. Makiinaan dhoyitee even baas guddaatu dhabe waa takka hin taane. Baaburaan garagalee waa takka hin taane. Makiinaa garagalee makiinaa baas deemu jiruun garagalee waa takka hin taane. Bakka miidhama xixiqqaalleen isa mudatu garuu ammoo waa takka hin taane fayyee jireenya isaa kan normaalitti deebi'ee jechuudha. San qofa osoo hin tahin ammas deebi'ee makiinaan isaatis osoo oofaa jiru akkuma inni wanni maal jettaniin aara wahii makiinaa keessaa dhadhagahuu eegalee gizee inni gabbahetti wallahi makiinaan akka boombiitti dhoote ja'an. Akka boombiitti duum jettee jechuudha. Bakka rabbiin qaniin ta'e hin geenye waan ji'oota akka itti mul'ise jechuudha. Akkanatti mudannoo ajaa'ibaa ta nama sarpiraayis gootu kana.
erga arkee booda lootarii wahii murate. Lootarii wahii murate inni kun amma nama guddaadha akkuma reefu isiniin jeegaa maqaa isaatillee galchitanii sirchi yoo gootan googilirra dhayitanii seenaa isaa kan dookumantarii garagaraatu isaa birraawee jira dubbisuu dandeessan. Footoo isaallee achirra ni jira ammallee nama lubbuun jiru. Eegas booda egaa waan ajaa'ibaa lootariin isaa baatee ati maallaqa guddaa fudhatee jireenya isaa jiraachaa jira jechuudha amma nama guddaadha akkuma reefu jee akkasii daawwattoota keenya egaa seenaa ilmi namaa kun mudannoo ajaa'ibaa isa mudata. Meegaa seenaa garagaraa kana dudubbisnee laalee inshaallah olmayni kiyya akkuma jirutti tahee olmaya kiyya akkuma jirutti tahee voice overiin jalatti isinii hidhu yookaan immoo qoqniin jalatti isinii hidhu waan takka waan barsiisoo tahu jechuun waan nama barsiisaa je'eeti jalattiin isinii hidha je'eeti yaade inshaallah yoo rabbi je'e akkasii namicha kanarraa gaa wanni barannu yoo kan jiraatu tahee waan takka addunyaa tanarratti ilmi namaa waan fadheen isin godhe yoo kan jiru tahee yoo rabbiin ni taatan je'e malee akka waa takka hin taane nu mul'ise inshaallah yoo rabbi je'e gaamee viidiyoon keenyaas gama xumuraa deemaa jira. Guyyaa biraa viidiyoo bareedduu viidiyoo namatti toltuun isinii deebi'ee dhufa. Kun immoo gaa viidiyoo akka haarayaatti nama eegale jechuu ni dandeenya. Mee laayik godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan nu gargaaraan isiniin jaagaa daawwattoota keenya hedduu nu galatooma warroonni hangammaa laalu jirtanii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.